Duda ka. Lagi. Lagi kami. Tinggal. Rantai. Harma sagantatin isaan ang yaada qaban osoo eebbatin seeneen hin dura yaada qaban ibsa ta'e waan itti dhaga'ame gammachuu isaan qaban waan isaan jechuu barbaadan isaan keessa ture yeroo dheeraadhaaf asitti hojii kana raawwachaa ture waan ta'eef waan itti dhaga'ame ibsa ta'aadhaaf abbaan. Malee dubeera dursee malee rabbi galanaa ga'u adama mukaamucaatu mukaafaa asati Zese kasa mana kan mati ada juga dari gunung amma mal ko zese awale zese ko adisara besnan kaya sekeda doktor zese na kibige bikin ada yang dia akan tidak menunjuk nanti zese itu mengatakan mendapat apa beri kata macam baca hal kata malu mesti asli ko berpadanya rumah agak memakin dari dan dalam agak khasir ini kamu isnagar tangkana aci khasir sadarnya sadarnya asal kamana kana nage salah akabar dakal ujung jadi ini harap mana marada salama sadarnya bitarina wani tokko salaja ini arana gani bitarina ini jalan kita mustaqbal mimma ufelle isa hat manamu isa akasi kita juga amalu antara kana juga amane kana sistem kamanis nagar siswa kamana sistem anwanga dimana kamana sistem kamana imam samu kiya ini mana kamane ana atmo gamaju kan ana madani na sistem pa कितना अंतर के चुम्बर वाले हमारे से जवाब था रब्बी असी मुझे किनो इन ले वाला किनो गले हमारे थनक गमचू का नाम है किस तरह कौन क्लास ऐसी इत्यान से हाथ याद कबर मजाक में मेरा तो बुरा आ जा रही हो बाका कर मजाक की कहे के जाने स्टॉक के चो बाका रब्बी बिना जाने आगे नो अकल मत नहीं सिवर ना इसना है करा रब्बी बिना सनी आगे नो इल्मो के जन लोग इसना आगे चो किन्नो आज रात सोना और इतना लाना होता लेकिन तो बताओ बचना के चो खराब भी याद होता तो याद सोना वाती मारो के इसना आगे नो और जो वाला दिन दिलाता ने कम जो दिन बस से आगे और ये बात सुबह दे itu tadi ama kilo mana salah kami fat itu tadi ya untuk petitia kalau boleh jawab salam untuk boleh ya Eishis, amma sagantaa keenyatti akka sagantaa keenyan namni waan itti dhaga'ame abbaa fi silaa hin beektan ilma ofiitiif akka quuqamanii kanaaf waan itti dhaga'ame ibsatanii dhagaa gidduudhaan isin kenninaaf wanni jabalatan hojii laatanii isiniinis galatoomaa jechuun barbaachisaa akkaataa qaxxaamurtanii dhuftanii immoo umarratti nu keessa wanna isinii darbuun jira waan ta'eef amma eebba maanguddootatti eegan. Nu eebbisaa achi keessatti warroonni amma isaan jedhan kanas eebbisaa jechuu barbaanne. Ofala. Avurci.
waan ta'etti argatanii itti gammada gabbi isaanii abbaa dhiiraattillee ani darajaa kanaan kan jiruun isaanii oolaate wayyaanaan isaanii maalee ijoolletti walitti ol ta'e afaan isaanii olaate guddinaa isaanii isaa guddis maaleen jenne gabaajee maalee bitti roban nagaa gadaan qofaa gabbisi maalee badee lafa'ee darajaa kanaan kan illee ammallee miskaana isaanii rabbisaanii ammallee lafaanii fi baatee isaanii rabbisee lubatti gatee maaleen jenne lafaajee maalee bitti roban gadaan qofaa Ofala. Agulch. Agul. Akkamutti kun immoo biiroo tan akkamitti biiroo nagaara biyaa. Ani nattargatu haa ta'u. Nattargatu haa ta'u. Akkamutti bu'uura isaaniitis akkuma gammadanii ijaaranii kan isaanillee bakka darajaa fudhaan kan qabu. Olataa isaanii labbaa kaffal. Immoo ollaa wajjin jiru kanallee ollaan nagaa rabbi haa ta'u. Afaan isaanii uummatee walaafi. Akkamutti jiruudhanii haa ta'u. Gadaan quufaa gabbe. Ofala. warri burree hin gammadanii rabbi gammachuu kana fiixa haa baasu gammadanii goojjoo itti ijaaranii wanti ijaaran kanatti rabbi ijoollee sana keessa haa bulchu isaan illee mooyaa ilmoo ofii qallaaqanii akkaatti isaallee olchee nagaa haa bulchu ijoolleen min haftee jette hortee haa badhaatu manni kun mana ilma targa sanaa ta'u ollaan akkaatti wajjiniin dhaabbatee daawwatee daa'ima kanatti taqabbalee kun akkamatti Ular negara di sana atas, ular negara kan pemuda matahari di sana atas, kalau mandi negara di kita hawas, mare jodoh tu loh dia habus tu, ada di tiru baraga, dalam kubur. Gabis wak. Rish manguddoota keenya sin galateeffannaa eebba nuu kennitaniif amma nutis akka ollaatitti isaanii waan jennu qabna. Isaan akka nama tokkooti abbaa keenya jechuudha. Nama gaarii, nama fakkeenya gaarii ta'u. Ilmaaf fakkeenya gaarii ta'uu jechuun ilmi isaa boru kanuma isaan amma raawwatan kan raawwatee darbaa jechuudha. Akkasii miti. Kanaaf maali Oromoo abbaa gaarii yookiin hiree gaarii dhalachuu wayyaadha. Amma kan isaanii abbaa gaarii irraa waan dhalatee. Akkasii miti. Hiree gaarii osoo ta'e biyya sanitti hojjetaa ture achi waan kana fakkaatu immoo hojjetanii abbaan isaanii itti gadi jiraatu asitti waan ani nyaatu jechuun waan guddaadha miti. Kanaaf isaanis baay'ee eebbifamuu qabanii maaliif namni hundi fakkeenya kanan ta'u waan ta'e namni hundi kanan go'u waan ta'e waan qaban irraa osoo wantoota hin jedhin gocha kana raawwatanii dhiibbuu fakkeenya gaarii nu ta'anii kanaaf yoo dhufan akka ilmoo isaaniitti nu laalanii addaan nu fo'anii beekan jechuudha dhugaa dubbachuudha ilma isaaniitti agas waan jaalatan nutti fakkaatu gisee tokko shakkii garuu isaanis haa ulfaatanii baay'ee isaan galateeffannaa ulfaadhaa kana caalaa nu guddadhaa nu jiraadhaa jennaan kanatti aansuudhaan yaa'u sagantaa keenya gaggabaabsineeti warri kennaa qabdan yoo jiraattan asumarratti kennaa kennuun ni danda'ama achumaan har'a kan ilmaatti dabarsan waan ta'eef kanaan duras qulfiin qaama biraa harka jiraa ture zaaree qulfuma miirra kabibbat noo isheetun jechuudha ifa miti kanaaf agamma hojjetanii halaafinnata isaaniitiin jira manni kuni isaantu tokko xaxxaraa ture haa ta'u garuu irra caalaa mana kana keessatti dhugaa dubbachuudha yoo ta'e gahee guddaa kan taphataa ture obboleessa keenya dhaqqabaa fi obboleettii teenya kana jechuudha nu hundi keenya ka beeknu kan eebbifamuu qabus isaanii waan ta'e maaliif laffa'anii yeroo isaanii aarsaa godhanii hojjetaa mootummaati ilaala barraachon saayizabuu ክፍት አድርገው ነው የሚሄዱት ለእሳቸው ንብረት ሲባል ማለት ነው ኢፋ miti banaa godhanii deemanii kanaaf wanni kun immoo nama hunda bira jiru isaanis haa eebbifamanii haa ulfaatanii sadarkaa kanaan kan gaa'e wanni akkanatti bareedu kana harumaan arginu jechuudha ifa miti ifaa jedhi baay'ee keessa waan meeqa keessa darbanii hamma of wareegamuu gahaniiti mana kana sadarkaa kanaan gahan waan ta'eef isaan haa ulfaatanii isinis nu eebbistanii jirtanii kana caalaa isaanis haa jiraachisu kan jiru qabna
kanatti aansuudhaan namoonni kennaa qabdan obboleeyyan keessaniif obboleessa keessaniif obboleettii keessaniif warri qabdan kennuun danda'ama sagantaa kanarratti yoo hin jiraatin immoo sagantaa qulfii walarra fuudhiinsa gaggeessinaa jechuudha har'a. Carraamee ilmi illee hin gammada miti kan godhameef ilmaaf miti innis immoo mee waan itti dhagame jalqabee deeme asii jalqabsiisee deeme gaafa jalqabsiisuuf immoo har'a yoo argu yookiin gaafa dhufee asitti kan argu san waan itti dhagame gabaabsee nu haa ibsu. Jalqaba waaqa hunda keenyayyuu asitti fayyaanarraan taasisee nagaan fiduu keenya koo bal'annaa ta'an jedha. Isaanii haala fakkaakoo dadhabanii fidooti jedhanii agarsiisanii kan baratee booda sana agarsiisanii kan qabatee booda immoo amma irra utuu na biraan hafin dadhabee bakka dhufan deessee isaa kaan dura sana siigoonee irra siigoonee irra utuu jedhee kottuu waliinaan jedhee natti dadhabee siqaayee namatti natti waamee kan wajjin ta'ee nagaratee sayyuu waamee kana naa godhee haadha koo abbaa koo waaqattaansee hunduma keessaniyyuu umrii dheeraa naa jiraadhaa ani waan isin eeguu qabu waan isin baastan gatii dadhabbii keessanii waan isin haa deebisu haadha nasaa qabdu haadha sanatti waan isin haa baasu waaqayyo isin haa deebisu jedha. Itti aansuudhaan immoo barsiisaa dhaqqabaa naazii immoo caalaa saggaa'ee hundumti keessan warri yaadan dadhabni nu fidatu jedhee hojii keessan dhiistanii sa'aatii waliin illee haftanii asitti waan mijaallattanii boru ollaa gaarii argannaa waliin jiraanne jettanii waliin jireenya boruu sallaaltanii utuu waan tokko hin jirin jedhin kunoo barsiisaa caalaas ji'a tokko diraamaa na didanii safuudha kuni ofii maal jiraa kan ollaa boruu tatii naan jedhanii miti jedhanii gaafa na didanii kun ji'a tokko akkanatti na saana teessisanii barsiisaa dhaqqabaanis kun akka maatiitti mana banamii deemuu yeroo achi ta'a simintoon achi ta'a wanti hunda achi ta'a. Kanumarraan immoo hojjetaan asitti hojjetu kun amala adda addaa qaba. Amala hojjetaa san danda'anii waan addaa waan keessaa argatanii qaban yoo rabbi irraa argatanii fi yoo godhu jireenya boruutti ta'e malee waan addaa waan keessatti miliyoonanii qabanii numa daalanii wal jireenya boruu kana daalanii kana hunda nu godhanii ani isaanis oolmaa keessa waan hin deebisu qabu amma jirrutti wajjiniin jireenyi boruun caala waan ta'eef waan addaa waan isin jedhu qabu isaanis ulfaadhaa waaqayyo umurii isin haa dheeree fayyaana gaafadhaa jedhanii Ittaansuudhaan immoo hundumti maatiin kun firri kun kan na guddisee hundumti kun kan na guddiseedha kan waliin keessatti guddadheedha kan barsiistanii hundumti keessaniyyuu warri mana ta'an jiru hangafti koos abboonni koos kusuun koos jirtu hundumti keessaniyyuu warra keessatti baratee guddadhee buddeenattis baheedha waan ta'eef anaaf jettanii gammachuu maatii kootii kana gammachuu keenya jettanii hojii ga'uu qabatanii hojii dhiisanii qe'ee keessan dhiisanii mana keessan dhiisanii karaa manaa dhuftanii waan isin deebi'u qabu waaqayyo mana nagaatti sinaa qabdu ulfaadhaa fayyaanaa argadhaa umrii dheeradhaa maatii keessa hojii fayyaanaa sinaa hojjechuu hundumti keessaniyyuu galatoomaa gammachuun keenya gammachuu keessan jettanii irratti wal fuutanii waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaa nuti keessatti jedha kan hundi nu immoo waan isiniin jennu isin lamaaniif jechuudha mitire horaa mana jechuun waan guddaadha mana kiraa keessaa baanii mana ofii argachuun waan guddaadha keessatti ka hortan kan guddattan kan kana caala dagaagdan isin haa ta'u jechuu barbaada. Bakka tokkotti isaan lamaan bakka tokko ta'aniiti wanni adda addaa lorumatti qabaan bakkuma isaan bakka tokko ta'anii akkasni ka abbaa walloo jee dhaabatee biqiltoota akkasii. Kan hoo jiraate itti fufuu hin dandeessan warra kennaa qabdan obboleeyyan firri maatii rakkoon qabasuma jira waan ta'eef kaatanii tokko tokko beri yang mana aja? Kuma kuda. Karpi kuma macam. Ayo, boleh terus. Ambil kena. Karpi
Kuma sadi. Kuma me. Kuma kuma kan. Kuma la. Baay'ee gaariidha ulfaadha. Eebbifamaa warri qabdan akkana baay'ee dasmu jedhee jira. Xiqqaan qabu. Hin muddamin naan jedhani na jalaa muddamte jedhanii hin muddamu suutuma waanuma qabdan rakkoon qabu waan ta'eef kun. Yaara muddam gammachuudha waan ta'eef maal muddam. Ulfaadha waan Eeshi baay'ee galatoomaa ulfaadha alamin kan isin adeemsisu. Hunda dura wanni guddaan waan amma kennine kana osoo hin ta'e yaaddanii biyya karaa san qaxxaamurtanii abbaa keessan kana sinii jirra jettanii duuka ufuu keessanii waan guddaadha jechuudha. Kanaaf nagaan mana keessanitti sinaa galchuu ulfaadhaa bakka isin amma baastan kan ammoo waaqni bakka sinii hafuusi jennaa nuyi akka ollaatitti asii waa gurra na buusa waan ta'eef sagantaa isaaniitis dabarsuun barbaachisaadha. Isin amma eebbi har'aa kan maatiiti. Kan ollaa immoo nus gaafa as gallu akkamitti akka nu simatan osoo argitanii baay'ee das nama jedha jechuudha. Simannaan naannoo kanaa jechuudha. Kanaaf gaafa dura gallee har'a garuu kan maatii waan ta'eef nuti immoo kennaa qabnu guyyaa sagantaa keenya kennina jechuudha. Ifaa miti? Walii galaa miti? Amma asitti ollaan isiniin booda sagantaa biraa qaba. Sagantaa saniin immoo ollaan walitti dhufee waan kennu qaba. Kanaaf isa san duuba na waamanii anis sagantaa san irratti waan kanaan dura yeroo as galu waggaa barana waan na simatanii bifuma saniin simatama aadaa naannoo kanaati waan ta'eef isin kanuma nuu beektanii asii obboleessi kiyya waajee gara sagantaa keenya deema. Maarree ani dheerachuu gabaabduma jedha. Waaqayyo nagaan oolche nagaan nu haa bulchu irraa gora nu haa oolchu daafii isaanii nu haa oolchu isinillee mana nagaatii baatanii mana nagaatti waaqayyo isin haa galchu. Maal jechuu barbaade tanani mucaan kun gaafa jalqabaa dhufu anatti bilbilee abbaan adaamas haa ta'u asiis haa ta'u lafa barbaade naan jedhee jira waan ta'eef lafti nu dhagaa kamaali naan jedhee naa bilbilaan hin jiraan jedheeni haa ta'uti guyyaa inni dhufu waan rakka wayii uumamee waliin argine nama bakka buuse tanan laallatee deeme warroota amma galateeffannu kanallee hunda isaaniitiyyuu maqaan dhaatee dhufe warra kanallee anatu isaan wal barsiise warri dhaqqabaallee haa ta'u caalallee haa ta'u haadha manaa isaaniitillee haa ta'u nan qaanessine guyyaa tokko akkuma isaan amma duratti haasan kana irra deddeebi'ee wanni dubbadhu hin jiru. Guyyaa tokko dadhabne jedhanii akkas hin jedhanii wanni hunduu jiru rakkoon hunduu jiru baalamuudhaan kunis xiqqoo nama dadhabsiisa kan hunda taa'e haa ta'uti dhumarratti kun bareedee kan argitan kana sadarkaa kanaan
maqaan udhaatanii dhufanii anillee gammadee jira rabbi nagaan mana keessatti nagaan kanuma jechuun Maalifi nama kun nagara nyaati namu ada akabakan salah isyari dia terjadi kan akan dibuat kata Mangistu ini ani Buddha santunan Buddha kan ada mencari ada kata juga sih bahasa manusia Mangistu baru ada sekadar itu mana ini saya mau zaman aja dan ada ujungnya jika terlalu buntu enggak ada kata mana kan ini karena apa wanita memasin karena wanita memasin kursi Tumai deh, kursi bicara tanah dasar kau. Kursi bicara tu, lalu dia akan. Ijolan jadi sini dasar. Amma ijolan kerja mana kiam. Ani kufir bawa tu mana? Ani ijolan jadi sini amalan dia abatan dah aku sudah ni. Bawa mana tu? Jadi dia ada sini. Kenapa macam? Di sini dasar kau kursi bicara mati. Mana bicara mati? Ani kan sini bicara garas menjadi mana? Aisyah manggut. Amma kita gaya dalam itu, bodoh cakap. Olah naga wajib lagi, olah kalau kita kan nak bangun dah, kita nak buat agam harta ni. Isya nanti wajib ni, harta nama wajib. Kalau kita cakap tu, warna berapa sih? Warna yang berapa tu akan nak itu. Mari dia ambil. Rabi wajib ujian nabi. Aku amma cakap agam berapa. Ini tak kira aku terus dihagam macam itu. Ulfata, rasul kita dihagam. Nanti nama ofis kabe, rabi ofis kabe tu. Rabi berada di dalam sebelah hanya. Ya ada kejamaah rabi sini aku tu ulfata itu. Amin. Aishi. Allah kafanani walin kau umum aja orang miti. Mari setan kira kagorra Allah kalutu cala aja orang. Tanaim beri nabaran ne bersisa naswantan. Karena rakon injiru mana masan nuti kenal karena baca ni puranna wanjal kamne jirra baru manjal itu di ada orang rakon injiru nusi nanuma ada darah ufneta sitti mana ijarah karena dia bukan najis namna sitti duranan ijarah jadi nanggala jadi adu jirah injiru bakawak ni jadi malen tawante omara kon injiru namni amma askesatti lal amma isan wan gari ni ada cisa jamari jiru male amma bakakan hamsa buddha warega buddha kan kapala tore isai orang malu soje silagada te kamu ma basin berat astare to harap hingga dan ini dua ada cisa ni jirani waldi payya daima saati kis payya ken jenna unda dura arsa war gotan undi kesanu galatoma cimo gamman ne kadas ni dalala malifi oto namni hundi wal gargaare wanni kuni fi tabawu baate itti gaddina waan gaarii argine jirra kanammoo ishee tuffaan immoo asirraa immoo itti kufanii jiruu isaaniif fooyyeffachaa jiraachaa manni jechuun waan guddaadha biyya magaalaa gurguddaa keessatti hin beektanii miti kanaaf arrachuun hojjechuun maal jechuun kan abbaan eeggaddaa jedhee jira ani arga qulfii asirra qofa isaan eegalee jira har'a guyyaa kanarra geenye jirra jechuudha miti kanaaf amma isinis maatiin fir bakka fagoo irraa warra dhuftan ulfaadha galatoomaa nagaa gara mana keessanii nu galaa jecha amma kennaa keenya erga finne immoo kennaa haadhaaf abbaan immoo har'a qaama wajjin ta'anii ulfii nuu kennanii jechuudha. Ada apa? Inni guddaan kana barbaanna waan ta'eef sagantuma kanarratti gaggeessina jenneet agammaatti hin kennine yaada keessa galanii fuudhan malee ifama yeroo tokko ifama ijoolleen kun lamaan obboleewwan micayyooti
silaa jalqaba wal barsiisuun irra ture maatiidhaani. Isaan illee obboleewwan mucayyooti wal baradhaa. Maqaa Seenaa. Wah, bakka san dhaqame. kanaaf fira hundaan wal bariifan. Achis dhaabattanii waan isinitti dhagahame. Nanti betul-betul tegere. Oh, ini dapat eh? Kanuma mati dah. Maqaa keessan itti maddaa mati ebaluun jedhama jiraati. Dura waan sagantaan qabsiisneef hin beekne si ifama isin gaafanna. Iskot. Ishi. Enna sagantaa keenya amma naannoo xumuruu geenye jirra. Nu jalaan nu fiina qaba. Nu baay'ee dadhabne miti de. Isin immoo xiqqoo dadhaba. Amma abbaa fi maatii tureefu kennee miti kenna. Amma immoo ilmii fi intalli abbaadhaa waan kennan qaba. Kanaaf waan guddaa godhaatu nu fudhadhaa amileedha. Dhaqi ishee. Waan guddaa kennaa guddaa akka aadaa Oromootiin kuusa. Sagantaa keenya nyaata dhugaa jechaa jiranii asii wantoonni Mijuun kun haafana. Wantoonni mijuun sun haafana jechaa jiranii taphataa dhugaa umarratti eebbachuuf naa jechuudha. Dhimma dhugaa miti. Kanaaf gara mijuuti.